daa'imni dhalate guutummaatti kan koo miti. Gariin ifa abdataa si maleen qabu yoom harkanaaf laata yoom harkanaaf laata. Yeroodhaaf maqaa kiyya himachuun barbaadu kanan dhaladheetti guddadhee Jiituu Magariituu Oromiyaa keessatti. Barnoota kiyyallee kutaa 1 hanga 12tti maatii kiyya bira taa'een ergan baradhee xumuree booda gara yuunivarsiitii Bulee Horaa deemuun muummee mekaanikaal injiinaringii baradheen eebbifameen maallaqa xixiqqoodhaan waggaa 2 guutuu ergan hojjechaa turee booddeerra garuu Rabbi naaf milkeessee dhaabbata miti mootummaa keessatti miindaa gaariidhaan qacarameen hojjechuun eegale. Ammallee biyya Itoophiyaa keessa fiixee hanga fiixeetti imaluun hojiiwwan garaagaraatti bobba'een hojjetachaan jira. Maatii kiyya dhama'anii na barsiisan, ofii otoon daariin anaan daara kan na baasan, ofii otoo hin bareediin anaan dibata kan diban, waan yaadan waan fedhan godheefiin isaan gammachiiseera. Ollaa fi naannoo keenyatti yoo baratan akka ilma obbo Abaluu jedhamanii namoota jajamanii keessaa ani isa tokko. Barnoota kootti cimaa ta'een otoo hin taane Rabbumatu jireenya koo keessa goree wanta na gargaareefi bakka ani dadhabee harka ofiin kennetti lakki yaa mucaa koo abdiin kutiin naan jedhee nama ol na qabe malee eenyummaadhaan cimaa jabaataa ta'een miti. Yuunivarsiitii waggaa 3ffaa yeroon seenu yeroo jalqabaadhaaf jaalallee harki kiyya gateettii ishee qabatee deemu kaardii guyyaa guyyaan guuteen bilbilattiin bilbiladhu akka hiriyoota koo jaalallee koon barbaada jedheen bira kan hin deemu nama ta'een nan qabadhe. Ishiin yeroo sana biyyuma keenya aanaa ganda kootii kutaa 12 xumurtee waggaa 1ffaa yuunivarsiitii barachuu dhufte. Akkuma dhufteenis maali anaaf barri meeqa jedheen gaaffii jaalalaa dhiyeesseefiin isheenis dhuftee jireenya yuunivarsiitii homaarree waan hin beekneef haala ati ammumaan gaaffii jaalalaa naaf dhiyeessiteen fudhatama nan argadha taanaan ijoolleen biyyi koo hundi isaanii gaaffii jaalalaa anaaf dhiyeessuun isaanii hin oolu jettee gaaffii koo fudhatte. Haa ta'uutii garuu ani si gaafachuun mirga isaaniitii, garuu immoo kan si argate kan si argatus hanga du'aatti gatii kan kanfaluu danda'u garuu ana qofaadhaa, anumatti yoo hirkatte ni jiraattaa jedheen deebiseefi kanumaan guyyaa guyyaan harka wal qabatanii daandiirra deemuu wanta warri nuuf ergite guyyaa 2-3tti dim gochuu, waliin nyaachuu, waliin dhuguu, waliin bashannanuu, yeroo dheeraadhaaf waliin haasa'uu, wal dhungachuu, wal sukkuumuun ceesisa jireenya koo isheerratti jalqabe ta'e. Otoon beekiinis jaalallee qabaachuun qaba jedheen kan ofitti isheen qabe dhuguma jaalalirraa na qabe. Wantan ani hin beekne hedduu na barsiiste. Dhamdhama jaalalaa jalqabaa hanga dhumaatti isheerratti arge. Kanaan waggaa 3 yuunivarsiitii keessaa waliin erga turree booda ishiin waggaa 3tti barattee walumaan eebbifamnee kallachuma miindaa giddu galeessaa kan qabu daftee isheen hojii argattus ani garuu gara hawaasaa industirii paarkii deemeen miindaa qarshii 1,300 baatii 3 booddee naaf dabalamee 1,700 waggaa 2 hojjedhe. Anaa fi jaalalleen koo wal dhabuu kan jalqabne yeroo itti mootummaan nu nyaachisu, nu obaasu, doormii mootummaa keessa gallu otoo hin taane ofii jiraachuu yeroo jalqabnudha. Kan ishee miindaa jabaadha, kan koon yeroo ilaalamu, kan koommoo gadi bu'aadha. Miindaa kiyya ilaaltee dubartiin dhiira ishee olii malee galii kan ishee gadi argatu waliin jiraachuun xiqqoo ulfaataa, siifis tuffatamaa jiraachuu keerra kan siin madaaltu yoo dhibe miindaallee kan hin qabne barbaaddadhu hanga jedhutti jaalalleen koo geesse. Gariin ifa abdataa si maleen qabu yoom
harkana flatta yoom harkana flatta anaaf jaalalaanis wal dhungachuunis waliin ciisuunis kan jalqabaa koo waan turteef yaa rabbii ishee irratti na ajjeesii jedheen kadhadha tureem maarree waggaa 2 takkaa as takkaa achi otoo na rakkistuu ergan dabarsee booda riyaan koo tokko magaalaa Hawaasaa keessaa koottu beeksisa kana dubbisnaa jedhee na gaafata. Anis tole jedhee dubbiseen battaduma appilaayi yeroon godhum rakkina keenya rabbitu argeeraatii anis innis lamaan keenyu dabarree miindaansaa kan jalqabaa meeqa yoo ta'e xuruudha qarshii 46,000 waggaa 4 duraa yeroon kana maatii koottimu hundumtuu naa gammadanii jaalalleen koo yeroos bilbilallee narraan kaastu teekistiidhaan dhaabbata miti mootummaa qarshii 46,000 naaf kanfalu nan argadhe boru deemeen foormii guutaa jedheen yeroon barreessuu fi kallacha naaf bilbiltee hin qoostamoo dhugaa keeti jettee lakkii ani hin qoosne jedheen maqaa kiyya jalqabarra jiru suuraa kaaseen feesbuukiidhaan ergan ergee fi booda xiqqo na waliin haasoftee baga gammaddee akka durii kee hin badiinii naan jettee bilbila warraa cufnee kanaan anis miindaan argadhu walitti qabadheen maatii koof mana ijaareefiin meeshaa mana keessaa guuteefiin jireenya isaanii akka ittiin gaggeeffataniif immoo haadha koofis abbaa koofis hojii jalqabsiiseen baatii 6 yeroo hin guunne keessatti gara kootti hin deebi'ee kanaan jaalalleen koo citteeyoo anarraa hin jettuu maaliif waliin fuunuu jettee na gaafatte anis baay'eema tokko wantan ishee jaalladhuuf tole jedheen baatii 2 keessatti gaa'ela gaggeeffannee isheenis hojii hojjechaa jirtu dhiistee gara tokkotti dhufnee waliin jiraachuu eegallee kanaan akkuma wal fuuneen hojiin koo biyyaa biyyatti jooruu waan ta'eef takkaallee boqonnaa hin qabu waggaa tokkoof walakkaa yeroo geenyu daa'imas godhannee haa ta'uutii garuu daa'imni jabaachaa dhufu waggaa tokkoyyuu yeroo hin guunne keessatti akka kan koo hin taane ragaan na dhaqqabu jalqabe anis shakkuu eegaleen moobaayila ishee kaaseen yeroon ilaalu dhuguma akka ta'e nan mirkaneeffadhe daa'imni kun harka koo irratti waan dhalateef baay'eema tokkon jaalladha jaalala daa'imaas guddaa tokkon qaba haa ta'uutii garuu haati manaa koo manan teessunaan jettee dhiira gara biraarraa dhala naaf godhatte bareen ergan qulqulleeffadhee booda namicha akkana godhes waanan beekuuf haadha manaa kee fi daa'ima kee yoom narraa fudhattaa jedheen aariidhaan biyya ormaa taa'een gaaf tokko nan barreessee fi battaluma ilaalee bilookka na godhee haati manaa kiyyas daa'ima manatti dhiistee manaa bahuu naaf bilbilame anis bakkan jiruutii halkan deemaa buleen ganama mana dhufee haati manaan koo hin jirtu daa'ima reefu waggaa fixe sireerra qofaa ciisaa hojjettuun manaa sossobdee boo'icha isaa qabbaneessuu hin dandeenye harma haadhaa daa'imni bare haadha koo naa fidaa jedhee boo'ee gadoodha anis wanta ta'e hunda warra kootti yeroon himu yoo dhufte daa'ima ishee fudhattu yoo dhufuu didde immoo daa'ima ergadhuutii nuti siif guddisna dhala waan ta'eef hin gadamu inuma guddataa kanumatu boru ija namaaf ta'aa harka nu qabaa anaan jedhanii haadha manaa koo barbaadus iyyaafadhus bakka jirtu baruu hin dandeenye torbee 2 hojjettuu manaa waliin daa'ima waliin rakkadhus furmaata waan hin dhabeef gara haadha kootti ergee duras mindaa kiyyaaf natti siqxee ergan amanee onnee jaalalaa kennee fi waliin jiraachuu jalqabe immoo kunoo raajii kana narratti raawwatte amma kunoo nama jiruu fi nama hin jirre gidduu joon ja'aa ta'een mana duwwaa banee galaan jira fuudhuufis raajiin dubartootaa natti mul'ata dhiisuuf immoo meeshaan ani mana keessaa gatii qaalii ta'an hin bitanneen jiru mannin ijaaruu jalqabe isheen erga mana kootii baatee addaan akka dhaabbateetti jira meeriyoonni koo obboloonni koo seenaa kiyya dhaggeeffattan kana godhinaan jedhaatii yaada keessan naaf qoodaa ana obboleessa keessan bakkan jiraadhurraa ulfaadhaa
nagaatti galatoomaa. Gariin ifa abdataa ansi maleen qabu yoom harkanaaf laata yoom harkanaaf laata. Yooyyaa shamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24 nagaaf jaalallee tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif haa ta'u jechaa guyyaa har'aallee seenaa ajaa'ibaa obboleessi keenya tokko nuuf erge isiniif dubbiseen hin ka'a. Akkasin irraa barattanii hubannoo cimaa ta'e tokko irraa argattan homaa shakkii tokko illee hin qabu. Obboleessa keenya seenaa kee kana nuuf qooduu keetiif guddaa galatoomi jechaa kabajamtootaaf hordoftoonni qophii Oromiyaa 24 yaada keessan illee qoodaafii jechaa like, share fi subscribe gochuullee kana deeggartan kabajaan isiniin gaafadha. Namoonni seenaa jaalalaa xalayaa jireenyaa nama barsiisu bashannansiisu qabdan karaa telegiraamii karaa lakkoofsa bilbilaa kiyyaa duwwaa 937 naaf erguun irratti hirmaachuu ni dandeessu. Qopheessuuf qindeessinuutii waliin kanan ture ani gammachiis Tashoomeeti. Qophii gara biraatiin hanga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii. Gariin ifa abdataa